ooltee bultee dubbii bobbaatee deebitee dubbii ammaadha nama akka heedi an silaan akkana ta'uu keessatti keessatti fuudhu bara. Taasii karaarra deemtu hunda dhalaa ati taraafikan taane dhalumaan deemaa ooltu kana sisee alleen sineeru. Dhawaata guddatuun dhawaata dulloomuuni hammachaa deemaa hin hafatu. Lakkee an dullooman lengeenya. Nama dullachaa si fakkaatee deemtee taraafika dhalaa taate shaaraa kana gubbaadha. Nama kanarraa badee harka isaa irratti hin deebisa. Amboo dhaab waan akkanaan dubbate. Yaani taraafika? Afaan siin cabsan. Yaani taraafika taate jechuudha. Angama kooti narraa fagaachuu hin danda'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Jirra jirtu jirra kunoo nutis dachaanii jirra arraas akkuma kalee nu gartanii arrallee dhufnee jirra. Arraas waan haariyaan deebinee jirra. Yaaddoo sabaatii fi miciyyoota akka karaarra hojii deema. Garuu waan harbiraatiin deema inni mana qubana qaba. Anaatu isaan arke malee inni nan agarre. Silaa biraan kina godhu deemaan jaa. Garuu inni nan agarre. Toora daqiiqaa 15 kana isaan duuba deemee ture. Isaan duubaan deema. Isaan nan arkanii waliin haasawaa harkaa waa wal gagarsiisaatti deemanii telefoona fuudhee jiru raasa waruu jee namnummaan waan arke maraattuu dhanaa jechuun oolu jee caljee deeme. Amma duggaleetiin amma mana jira. Ammoo ni dhufa inni mabruuk bagarabbis gammachiiseen jaan hoggaanni dhufe akkuma kalee gartanii jirtanii biraankii mustaqiimaa fi yaaddoo sabaan irratti dalaganii fuulee hidhatanii deeman biyya sanatti nama fuulee hidhattee deemu tokko yoo nama yeroo hedduu hojii turte taate ni beekta. Garuu miciyyoon warra ganda keenyaatti biyyatti naafisiin hiriyaa wajjin turre mustaqiimaan fiddee fuulee hiitee mana keessa nuti ganda keenya soomaleen hin jirtu afaan soomalee namni haasoo hin jiru silaan gisee san jarjaree dhugaadha dhee maal jeen dubbadha ugaa isin fuula firaa banti miciyyoon hiriyaatiyyaa biyyatti wajjin turre garuu fuulee hidhattee afaan soomalee haasoo itti biyya teenya soomaleen hin jirtu isilleen anuma duuba biyyaa baate soomalee keessa turte ani yamaniin jira isilleen soomalee keessa turte afaan soomalee kunoo akkuma soomalee sanitti haasoo itti hedduun ayyaabsiftee dhuguma san na fakkeessite isaan biraan keenya godhanii fuula firaa bante namaan beeku geelletiyya taate waan hin taaneen biraan kee wal godhuullee fokkotaadha takka ammoo intala wajjin deemu san fudhatee dhufa takka bikka biraa geessee dhufa meegaa bagarabbii si gammachiisee hin je'ani inni mana qubana qaba ammanaan jiru alaa hin dhufe waan inni jiru walumaan harkuteenyaan isin hin jaa ilaadhuma viidiyoo kiyyaatti nafaana turaan isin hin jaa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulaa qolfattee teessuma mana keessa. Ijoollee no? Mana isa jira. Baga rabbi si gammachiise gaa mabruuk. Mabruuk inje baga rabbi si gammachiise inje. Walumaanu baga nu gammachiise. Waliini midhakke. Atuma baga rabbi si gammachiise. Walumaanu baga nu gammachiise. Walimaan nu gammachiise. Atiin siin jee bara waliin maaliif maaltu waliin nu fidigaa. Maaltu haaraaf? Baga rabbi si gammachiise inje waan haariyaan beektu eessaa dhuftee? Hojiirraan dhufe. Hojiirraan dhufe. Hojii eessaa? Osoo akkanaaf akkanan godhin. Gabaa keessa goggore. Maal bittee dhufte gabaa keessa? Takka min. Tooma gabaa keessa maal ittiin ture? Yoo waa bitan malee gabaa keessa goran. Waa bituu baannaan dalagaa irraa baannaan namni karbu mana fi galana fakkaatte maaliif gabaa keessa gorte? Waan bittee fiteeyyee maal naa bittee bitte? Maal soqaa balchiise ree? Dinnicha sii bite. Dinnicha sii bite? Shunkurtii yoole. Meeree? Alawaadaa sii kaaye. Alawaadaa sii kaaye? Ati maal isa yeroo namni dalagaa irraa dhufe yeroo hundaa'u dubbii gootaa maal isa kana? Yeroo dalagaa irraa dhufnee barate. Amma nama dalagaa irraa dhufe fakkaataati. Dhugaa dalagaa irraa dhufe. Dhugaa dalagaa irraa dhufe. Eessa deddeemu jirta barsi harkeetiin jira reefuun tanaan. Eessa deemtee taphitee hojii deemtu sanoo? Maal hojii deeme? Maal haarii harkatti ammaasoo? Maa? Telefoon takaraa hojii haatan sanoo? Takaraa hojii haanuma? Taphisi? Hadda keessatti akkasitti walcina akkasitti jettan sanoo? Akkami garteeti? Akkam fedhee harkee harma karaa bade akkam? Ati yoo nan dalaga deeman sanuu jala deemtee dhayiidhaan? Ati maanta dhayisaa dhufte? Hojii dhaqeetiin hojiirraa dhufe. Dalagaa gizee qabdi moo akkam? Gizee dalagaa irraa ba'an namni maqaa mana fi deema. Sa'aatii dalagaa irraa ba'e. Tuba qattisaa harma nan gortuu nama dala harkatti sirda. Walakkaa takkaan ture ala. Maali turte walakkaa takka maal irra turte? Ati maaltu namaa bilbilee sitti himu? Ana ijiti jaansee harki maaf namni bilbilee sitti himu? Anuma jala deemtaa dalaga deemee.
Bar kharriyaati dalagaa heetiitii fi kharriyaati deemu jirtu san maaltu wali fide yoom bikka dalagaa teetii dhaqe dhugaani jala deemteet anis kharbiraati bikkan teessee harka bikka dalagaati miti maalchi goota dalagaa irraa baatee karaa qabsiiseen laa nama karaa badeen fakkaatu ture namni magaalaa guddoo kana keessa eessa baddi eessaa dhuftee isin ijaa gurruun qabdu ati malee namni karaa nama agarsiisa torra biyyaati karaa agarsiiftu Oromoodhaan maaltu karaa isii bachiisere namni osoo karaa hin beekne karaa deema namni karaa nama agarsiisu deemu akkasii wal cinaa deema karaa maali agarsiisu deemtaati akkamitti deemanii nama karaa badallee fakkaatu nama karaa agarsiisu deemullee fakkaatu atillee anis eeywa sillachuutu la saayikiloojiireetii waan adda qabate malee ani karumaa agarsiisu deemu jira karaa warra isa agarsiisu deemu ati sin banne takkanaan hin banne maqnaan naan badummaa karaan baasa qortee osoo deemtu saata guyyaa meeqa karaan sin banne takkanaaf hin banne akkatti buutu wallaaltee chida bilbilaa waltatu nin bilbila dabalee duba namumaan dhiirumaan harkee laana kan deema jechuun nama Oromoo ta'e jala jetti markoo ilaa nama Oromoo ta'e nama itti aggisee hundi Oromoon kun kam maal jaartii ta'eeti moo bireendii ta'eeti san seera deemtuun haasoo keessa amma jaartii ta'e ta'uu mala haasoo makee kana dadhabe amma fireendiidha qabda Womalam akkanatti si hojii jiraachuu dadhabeetiin jira. Takka gamana godhuu takka gamana taa'u. Yaaduma dakkeeti yaadduu kana dadhabeetiin jira. Asi dadhabdee jirtaa aanillee dadhabeetiin jira. Ati fakkeenyaaf dhiirti tokko si dhufee karaa bakka akkasii deemu na agarsiisi daandii akkasii irra na qabsiisii yoo sin jee hin qabsiiftu daandii. Daandii qabsiisuu fi akka ati deemtu san walatta. Akkamittiin deeman? Ni beekta akkati deemtu waan deemtuuf illee ni beekta maana haa adda isaati. Gizee hundumaa namni naqaatu feetaati. Akkamittiin deemaa sin jedhe. Akkasi deemtu if beekta maaliif naqaata amma waan dhugaa yeroo sitti hime mokka maaliif naqaatu feetaati. Akkamittiin saqaatu fedha. Akkamittiin saqaatu fedha. Amma ta'ee deemtu san jaarsiseeti moo fireenditeeti. Sama haasofte. Maali naasoo jira afaan Oromoo kan naasoo jira. Waan akka naasoo barbaadu. Anillee waan akkana akkatti gootu hin barbaadu dee. Jiraatu naamusumaan jiraachuu qabdu jiraachuu baannaan allaaf taaleeka. Nagaa mana keessa taa'u jirtaami? Nagaa keetiin jiraadhu. Jiraachuu nu wajjin jiraachuu jibbitallee numa kutu. Wani dalagaa irraa baaftee lafa door deemaa oltu hin jirtu. Numa kutu hin qaanfattusa? Ati hin qaanfattu mana dalagaa irraa baatee karaa biraa deemu. Ammallee afaan kutuun dalagaa hin dhufaa. Maal jettaan ayyaantuudha? Haadhuuf ture ijoollee ni yaade. Maaliif yaadde? Deemtee silaa isaa yaaddee karaa biraa zoortee quuftee dhuftee ayyaantu jettu. Ankara tokkollee qadiin zooreen qabu dhaggeeffadhu. Sa'aatii jaafa walakka qadiin itti hojiirraa ba'e. Walakkaa takkaame amma sa'a torba. Laani walakkaa san daruurii ati lafa door goruu qabda? Lafa doorii miti. Intala Oromooti ta karaa badde karaa garsiise. Waan fakkaataa se waan hin fakkaanne naaseeni. Ati maali karaa dhaabbattee nama gaggeessuu qabda? Anaa si arge. Akkamiin nagarte? Si arge akkaatti si arge. Bakka kamiin nagarte? Bikkuma addaa bikka gamas akkasii miti yaadatan. Ta'uun qaayii taate. Warra waa laalu taate? Deeshi warra waan laalu ta'a. Maaliin laala? Akkamiin garte? Arke haala ijiti yaa hin arke maal? Ijiti yaa hin waa laalu taate? Maaltu ta'e? Ilaa daqiiqaa 15 oliin isin arge isin hojjaa. Ilaa daqiiqaa 15 namni karma nama agarsiisa. Daanduma nama qabsiisa taate. Jechuun ni agarsiisee deemee. Ilaa daqiiqaa 15 deemtee agarsiista? Ayyuwa. Fuutee mana galchitee bitte? Daqiiqaa 15 kudhani. Kudhani. Daqiiqaa qabachaa laalu. Daqiiqaan qaban. Waanti bichuudha. Ati immoo maaltu kana taasisa? Karaa qabsiisee intala. Laa karaa qabsiisne illee jalaa hin deebine. Intala waliin beeynu. Waa malee macallaa takka mana kana keessa taa'u yoo mana kana keessa jibbisiisee deemtee alanna irraa bahu. Tokkummaa deddeemtu san karaa qabsiisu san bira galuu deemtee. Amma akka dalagaa baatetti mana kana galuu. Irraa bahu barbaadamoo nama biraa alaa qaba jettee hinaaffaadhaaf akkana godhatte. Nama biraa alaa qabda. Namni nama biraa alaa qabde deeme mana gala. Deeme dalagaa fi dhaqqa agarre. Ilmaan fi keessatti maatii fi keessatti galamuush dalagaa irraa hoggaa bee. Ati mari waan taane deemaa oolta. Maaltu si oofaa ooleeti? Ifumarraa waan hin taane haasa'in. Awwaan hin taane haasa'uutu hin jiru waan ta'u. Nama karaa badeen karaa qajeelchisin jeema. Kanaan wayin gowwaadha kanaan na sosobdaan. Waan takka dubbatini. Deemi bira galee dhugaan silaa'uu nama aarsanii beeyne nuti. Waan dhugaa takka hoggaa isinitti himan. Numa aartaa'u. Dhugaan feetu.
jechuun nama kararraa bade karaa agarsiisuun badiidhaan kun. Badiidhe. Oomishii natti bikka isiin galtu maqaa isiitii wajjin natti himee. Maqaa isin gaafanne. Maqaa isin gaafanne. Eessa galtire? Dila san jala deemtee kan maqaan man gaafanne. Mana namaa. Maal dilli akkasii hojii haasawaa yaatan san. Maal haasawaa? Akkana harka facaasaa haasawaa yaa'utti jirtaniiti. Bakka natti himu jira bara. Bikka maal natti himu? Yoo isin akkana gaggorte bakka akkasii si geesse. Laa waa akkana jechuutti hin jirta waan biraa haasawaa yaa'uu jirta. Yoo akkana duuba deebite karaa bakka akkasii si geesse. Laa waan biraa haasawuu jirtan. Waan biraa agarsiisaa deemte waan biraa haasawuu jirtan. Isii warra isaati. Warra isaati qofa gaafadhe malee maqaa isin gaafanne. Maqaas gaafattee jirtaa kun filima kaati warra isaati isiin. Arsiidha. Arsiidha. Shaashamannee. Shaashamannee akka isiin taate hundi gaafattee dhufte. Jaarsa qabdi. Eessa jennaan arsii naan jette. Arsii eessa jennaan arsii shaashamannee naan jette. Ayyee. Kalaasiree maal jechuudha. Raqaban siirraa fudhattee dhufte. Maaliif gochuuf lakkoofsa namaa. Maalitti beekareen? Maal jala deddeemtaree? Sidaanuma teentu sammuuti yaaddu. Sammuun teessuun si yaaddu. Sammuun tee si yaaddu. Sammuun tee ati si yaaddi sammuun tee. Tara nammaa tara hundi wanni ati jechuun jirtuun taas kan seentu jirtu bara. Nama sammuu yaadu moo nama sammuu yaadu? Laa naguma haasoo jirta malee waan takka na keessa gayyaa'uutu hin jirtu. Dhugaa himuu takka dhugaa himuutu hin jirtu. Dhibbaa dhibba kijiboonni ta'e haasoo jirtu hin jirtu. Waa na sobuu jirta saa. Walakkaa isaatitti namni nama wal hin beekne jala deemee mana dhaqee waa balleessachuu siree jira. Laa golumuu beektan malee namni wal hin beekne. Bilbilaatu jira. Bikkatti deemsan bilbilaa wasafaa deemti. Kan qofaa miti. Nafxanyaa karaa agarsiisaa ture. Nafxanyaa karaa agarsiisaatiin oola. Maal taraafika taate? Taraafika karaa nama agarsiisuu taate bira. Asii dalagaa deemtasaa eenyutu si hisaaba maallaqa ni nama yoo nama kararraa bade arke karaa irratti hin deebise amboo dhaab waan akkanaan dubbate. Yaani taraafika? Afaan siin qabatan. Yaani taraafika taate jechuudha. Taraafika maali? Maali arabaatichitti si qaxxare akkachi dhaabbattee nama Oromoo karaa irraa battee fi nafxanyaa karaa irraa battee akka gaggeessitu. Mooyi dhalaa yemanii hundi gaggeessitaa'u. Afaan irraa qabu. Maaliif siraa qabadde himiree waan taate hundi himiree. Ati yeroo tokkollee yeroo nuti irraa dhufe kaatee ni daddafi waa dhudhuugi waan nyaadhu yeroo hundaa hin jettooti. Callisteetuma waanuma maal qoyne fayyaan qabdu. Waan dhugaati bar wanni ati gaafachiiru waan si aarsan qabdu. Maaliif akka dhugaan si aarsan mooti? Naafeetee kun yeroo hundaa si dubbaddaami hoggaa dalagaa irraa baate gali manaatti. Haadha dhagaye. Ichi bichi lafa door deemaan oolini. Si dhagee bar gummaan siraa dhufu sanii dhabee uuwe. Akkatti nagartittu nagarteeni. Akkatti nagartittu yoo si harku baadhee haatu malleen tu. Akkatti nagartittu bara nagarte. Yoo namni sitti himes. Yoo ati nagartees rakkoo hin qabu. Nama kararraa badeen kararra deebise. Sinjeemire maal ta'u? Yaa wanni hafeettuudha. Ani mataa kiyya hunda na jeetee jirta. Ati mataa yoo namni asii si dhube. Ati mataa na jeeke anaa hojiirraa dhufu kana namni daddafeetu asii sirreessee qopheessee nama eegawaa. Qopheessee waan nama eega. Ati callistee dubbimu naa gumaachite yeroo baay'ee. Ooltee bultee dubbii. Akka ooltee bultee dubbii. Bobbaatee deebitee dubbii. Ammaadha nama akka keeti. Ani silaan akkana ta'uu keessi hin fuudhu bara. Anillee silaa akka dhalaa ooftasisee sin fuudhu anillee. Takkaa dhalaa oofeen beeku. Silaa si karaa irra deemtu hundee dhalaa ati taraafi kan taane dhalumaan deemaa ooltu kana sisee anillee sileeru. Namni guutuun silaa dura wal beeke. Gaafaan dura naafatti wal jalalu san nama hin naafu fakkaatu. Naafaa isaa deemu. Nama hin naafu fakkaatu. Sirraa hiree. Silaa ati sirrooyitee deemte ani wayii maraattuudha. Yeroo meeqaan dhala sibiraan kutee dubbise wayii dubbattaa gaafata. Dhala akka bina biraan deemtee dubbista. Dhala meeqaan dubbisuu ture yoon wayii. Osoo nan argumu. Akkam nagaa fayyaa jeen dhaqee ni dubbisa. Akkam nagaa fayyaa namoonni dubbisan. Mush yaani manarraa dalagaa hin deemtee magaalaa keessa deemuu hamtu ban namni takka akkana wala gartee nagaa fayyaa maal qabaree kun. Amma bara anaa dhalaa takka gabatanii akkam nagaa fayyaadha jechuun yoo dhageessees ati waan biraa keessa galte. Akkuma uumaati itti jirtu kan uummata kana galchu. Dhawaata guddatuun dhawaata dulloomuun hammaachaa deemaa hin hafatu. Lakkee an dullooman lengeenye. Dullooman lengeenye. Kalas maaltu si hafe? Maaltu si hafe? Akkama ati miizaa uumaa keessaa waan baastee jirtaa'u. Si nama dulloo taasisa fakkaate.
Ana madulachaa si fakkaatee deemtee taraafika lolaa taate shaaraa kana gubbaadha. Anis akkasuma umriin keenya ol deeme san. Laa umriin keenya ol hin deemne umriin keenya hin deemne. Ichumaan jira. Oromoo silaawu umriin si ol hin deemtu. Oromoo akkam umriin si ol hin deemtu? Ol hin deemtu kana kan yeroo makanaan. Ka umriin 50 ka 40 gaduma tana 20 akka 22 kana himata. Waa Oromoo qofa miti Afrika muguutu akkasi. Kalmaa siyaasa isareetif ma. Ati maanta na kala juuza taate ati dulloomtee ni barbaadde jechuu kate. Anis dulloomee siin jedhe. Namni dulloomee ogaa akkamii magaalaa kasi deddeemee dhalaa taraafika dhalaa taare. Ana Tabadda sii galcha. Tamaaroo sii galcha. Tamirroo sii galcha. Maali kun? Jaarsi wakkaa 90tu nama kanarraa badde ilmoo eelcha yoo beeka. Laa. Maaliif annin beekame? Karte nama karaarraa badde qajechuun jaamtu. Beezi kalaas gaama. Maafin sidiisa. Karaa dhuftee himidee. Naafeeti waltaane moo qab daleena manatti hin gala. Maa kara biraa warta. Daleena manatti hin gala. Maa siifeen walii gala katti. Naafeeti walii gala. Galagii manatti hin gala. Gara tokko hin goru. Gara tokko hin goru. Amma lagos. Ogaa maali? Akkam jechuuti maali? Ati dirqumaan akkaan nan bahee dhalaa barbaadu yoo gurguruu deemtan. Barbaadu ittuma jirtaa bar maarraaf dho'isitu. Takkaan barbaade. Ittuma jirtaa far. Takkaan barbaade. Deemtee barbaade. Isii kararra deemtuun karaa qabsiise. Karaa qaceele. Afaan Oromoo kan beektan. Gizee hunda yaani waan sababa numan dhabdooti. Har'a karaa badde qajeelchita. Ammoo baroota biraatti hojii si arkanis waan biraa himta. Maal immoo akka kun? Kinaafaa qilleensaaf hinaaftu dhiisi. Ati immoo qilleensaaf hinaafu jirta malee anaaf hinaafu jirtu. Qabatamaa waan agarsiisa akka hinaafu jirtu. Waan arganii hinaafu jiru. Hinaafaa qilleensaa dhiisiiti. Waan hinaafaa miti bara. Maal wanni nyaanni maal waan akkana ta'e nyaadhee gabbadhaan. Dadhabnee jira gama. Dadhabnee jirra. Maal si dadhabsee hoggaa deemtu hin dadhabdee amma taa'u jirta maal si dadhabsiise? Silaamma namni haariin tokko dhufe dadhabbiin dunuu siraa qottisaa. Asuma waaroon kam? Silaamma dhalummaan takka haariin tokko ol seente dadhabbiin tokko karaa kana qottiin agarra. Akkuma nama takka jimaa quufee takka maal quufee mirqaana fiit. Qajeelme matuma keetiif nagaa ta'e mataa ta'e. Ati maaliif nagaa hin taane? Ati yoo nagaa taate nan illee nagaa. Matee kanaaf nagaa ta'eeti. Yoo ati nagaa ta'uu baattan akkamitti nagaa ta'a? Samboota nagaa naa kanneen samboota ijoolleef illee nagaa ta'e. Ijoollee tam? Ijoollee akkam goote dhageessiree? Nagaatti. Dadhabne dubbii. Eessa deemtaree maan tana? Laawwataan dadhabee nama biraa hin qabu. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma dhageessan kana kunoo ani nama badiin karaa irraa qajeelchee malee waan takka hin jiru jaa garuu nama badee qajeelchullee hin fakkaatu kan akka lama sadii jechaa dhig jechaa wal jala deemanii garuutu ani waan sadiirraa takkaa miti ani nama garuu gizee hunda hoggaan waan qabee inni sababa baafata yoo dhugaa saniin nama badee qajeelchee fi yoo karaa biraa wajji deemu jiraatanillee isaatu beeka ani sanumaafuu waan hin argee hunda ammoo yoo waan dhugaa taate ififuu deemeeti irra dhaqaa boruun isa baadile yoo dhugaa taate immoo yoo dhugaan karaa qajeelche harma qajeelche yoo ammoo waan dhugaa taate boruun isa baadile ni arganii nu anu jalaa hin hafuulee hangaan dhugaatti godhu yommuu karaa deemtu taate isiinuu karaa deemtuudha hottee'u. Bilbila silaa dhalaadhaan maal irratti hin beekani beektaa bilbila dhalaadhaa yoo inni qabaate namni maqaatti barreessa inni lakkoofsumaan qabata. Sanumaa jecha yoo ammoo haaree qabaate inni akkasuma godhe saataan hin beektu jee ani lakkoofsa sana itti bilbileetu maal laalee yoo inni bilbilee haaree keessa qabaate numaan baasa. Boruun isaa ba'addila hedduun aarsee jira aareetii ka'ee deeme keetiin nyaatatti kannee akka nama hoggaa namni dalagaa dhufee jiraa miti nyaatatti kannee deddeessee fi waa hunda tasan booda anuun hin beeka telefoonaan fattishaa. Siin afaana turaan isin jaa. Assalaamu alaikum.